Sabni Oromoo tokkummaa jaallata, jireenya gamtaatti amana, gurmuun hojjeta, daboo wal kadhatee jigii waliif ba'a, daadoo naqatee dabaree wal fura. Akka aadaasaatti gamtaan korata, gamtaan lolata. Innaa gurmuun bobba'u seera muratee wal abbooma. Oromoon seerri ilmoo namaarra marartii jedha. Kanaaf seerri murame hin cabu hin dabu. Akka salphaatti irraan tarkaanfatamu. Seerri hariiroon tokkummaa isaatti akka hin boorofne, safuun waaqaa fi lafaa akka hin cabne, qajeeltuun akka hin dabne tiksa. Oromoon durii tokkummaa eeggitii seeraa qabuun of masakaa ture. Kanaaf gaanfa Afrikaa babal'annaa fi waraanni akaakuu halleetti heddummaatu keessatti bara dheeraaf mo'ee jiraate. Gaaddisa gadaa jalatti waa halleen Oromoo mijuu ture. Irree lolee mo'atu, qaroomina halagaa awwatu, aadaa fi duudhaa gabbataa, nagoomaa fi qananii ilmoo namaa namoomsu kanneen kana fakkaatan qaba. Tokkummaa dhabuun Oromoo cabse, saba guddaa xiqqeessee yartuu isa hin ginne jala bulche. Aadaa fi duudhaan isaa mancaafame, eenyummaan isaa tuffatame, guddaan isaa salphifame, dhaloota akamuu ta'ee jireenya isaatti roorrifame. Alagaan halaalaa dhufee Oromoo hubatu jireenya gadadoo sabichi keessatti yeelalu osoo hin raajeffatiin hin deebi'u. Guddaa dagaagaan kun unkutaa'ee xiqqaa akka rirmaan ennaa qorqame alalfatamu akkamitti hin raajeffatamu. Saba akka Oromoo guddaa garuu haga guddina isaa ofiifis ta'ee addunyaa biroof waa gumaachuu hanqateen guddicha rafaa jiru The Sleeping Giant jechuun beekama. Saba guddaa garuu dammaqee gurmaawee hidhatee moo'atee haala geeddaruu dadhabeetti Oromoo ilaalu. Biriiteenichi Henry Blank jedhamu jamana Teewodiroos Maqdallaatti waggaa 2 hidhamee Oromoota Walloo waliin hariiroo gaarii tolfatee kitaaba isaa boodana barreessee Narrative of Captivity in Abyssinia jedhu keessatti Oromoon saba guddaa qaroo goota dhaabbii qaamaa fi ayyamquwiin Habashaarraa adda kan ta'e garuu tokkummaa dhabuun hubamee roorrifama jala jiraachuu hima. Itti dabalees Oromoon utuu barbaachisummaa irree tokkummaa hubatan ta'ee lafa akaakileen isaanii qabatan irraa dachaa baay'ee qabachuu danda'uu jedha. Tokkummaan dhagaa golee jireenya saba tokkooti. Sabni kamuu hagamuu guddatu, hagamuu qaroomuu, hagamuu gootamuu yoo keessoo isaatti walii galtee qabaatee akeeka guddaaf waliin hin tarkaanfanne akka tuuta hoolaa yeeyyiin seentee gooltuutti alagaan dhuggame nagaa dhabaa jiraata. Keessa ofiitti ititee dantaa sabummaa isaa diinarraa hin faccifatu yookaan mirga hin falmatu. Yoo tokkummaa hin qabaanne macca guddaan hagoo ijaaramtee waliin dhaabbattuuf ulfina isaa dabarsee kenna. Tokkummaan Oromoo diigamuun sabicharraa ulfina halle mulqisiise. Ulfinoota hundarraa inni ijoon sarbama bilisummaa sabummaati. Sarbama bilisummaa sabummaa keessatti kan baay'ee baratame guddaan xiqqaatti cobee hacuuccaa fi roorrisa wayyabaa mirkaneessuudha. Kanarraa ka'amee gaaffiin sabummaa bakka hedduutti akka gaaffii bicootaatti lakkaa'ama. Kan Oromoo waan baratamaa kanarraa addadha. Itoophiyaa keessatti yookaan gaanfa Afrikaa keessatti saba Oromoo hedduminaan saboota kaan dachaa 2-3 caalutu mirga isaa bicootaan sarbamsiise. Koloneessaa bicuu doofaa fi duubatti afaan mirgaa fi bilisummaa Oromoo sarbee hedduminaan Oromoo gadi qaroominaan duubatti afaa quubsumaan lafa dhiphoo haga konyee harkaa geessurra kan jiraatu garuu edda bara dheeraaf keessatti wal nyaataa ture booda qawween faranjii fi Oromoo irratti ka'uun isaan tokkoomsee yaada isaanii waloomsedha. Habashoonni tokkummaa keessaa dhiiga sabummaa keessaa furga'uu hin qaban. Akka sabaattis tokkoomanii hin beekan. Leelloon yaada isaanii sabummaa caalaa lagummaaf durfannoo kenna. Laga lagatti wal qoodanii walitti duuluu aangoorraa wal dhiibbachuu yoo barbaachisaa ta'ee argame fira ollaa ofii gananii halagaa alaalaa michoonfachuudhaan aangoo fi dantaa adamsuun duudhaa isaanii baratamaadha. Garuu hagamuu wal jibban hagamuu wal balleessuuf walitti gaman Oromoo irratti walitti araaramu. Oromoo irratti taanaan diina hamajaajiin kaleessaa michuu amanamaa har'aatti geeddaramuuf ija hin sukkuummatu. Haalli isaan Oromoo irratti ijaaraman kaayyoo naamusaa hundee jabaa qabu irratti akka hin taane agarsiisa. Tokkummaa jibbaatti. Jibbi ergama dukkanaa haga ta'etti obomboleettiin seenee yeroo kamitti duiguu danda'a. Yartuu isaa gadiin dhuggamee kufaatiitti affeeramuu Oromoof sababaan duraa tokkummaa sabummaa isaa laaffisee kutaa kutaan yookiin gosa gosaan wal qooduu, wal qoccoluu fi safuu cabsee walii isaatti halagaa daboo kadhachuudha jedhama. Akka jedhamu ta'uu baatullee gaaddisa tokko jalatti gurmaa'ee irree tokkoon alagaa itti duule ofirraa faccisuu hanqachuunsaa mirkanii seenaati. Oromoon koloneessaa nafxanyaa gabbaree seenaa dilbii gootummaa, irrummaa, humnummaa, duudhaa gadaan masakamanii akaakileensaa dalaganii darban bakkarraa kaasise yookaan xurii faalsise. Oromoon nafxanyaa gabbaree gaaddidduu hallee alagaan golgame waa'ee isaatti bartuu ta'e. Aadaa isaatti, seenaa isaatti, eenyummaa isaatti bartuu ta'e. Ofitti bartuu ta'uun ofitti amanamummaa hir'isa, of balfa, of cigaa, of mamee cabaqa alagaa dhugeeffata. Tokkummaa dhabuun Oromoo waan hunda dhabsiise.
Waa'ee tokkummaa Oromoo ennaa dubbannu seenaa durii sakatta'uun barbaachisaa ta'a. Fakkeenyaaf Oromoo jaarraa 16ffaa keessa seenaa addaa dalagee darbe haa fudhannu. Jaarraa 16ffaa keessa gaanfa Afrikaa kun lola gurguddaa bakka lamatti qoodamuu danda'u keessummeessite. Inni jalqabaa lola Kiristaana Ortodoksii fi Islaama gidduutti bara 1527 hanga 1543tti gaggeeffame ennaa ta'u, inni lammaffaan lola Oromoo fi Kiristaana Habashaa waliin naannoo waggaa 100 osoo haddaan hin citiin deeme, akkasumas Oromoo fi Musliimota babal'annaaf bobba'an gidduutti yeroo muraasaaf gaggeeffamedha. Lolli kun lamaan humnoota naannichaa fi qooda fudhattoota akaakuu adda addaa alarraa hirmaachise. Fakkeenyaaf Poorchugaalonni Kiristaana Habashaa tumsuuf ennaa dhufan, Turkoonnii fi Araboonni ammoo Musliimota karaa bahaa bobba'aniif birmatan. Haala sana keessatti leexaa qoomma'an diina gara lamaa ofirraa faccisaa, achumaanis naannichaaf nagaa argamsiise Oromoodha. Kiristaanonni fi Islaamonni amantaa babal'ifachuuf yeroo hedduu bakka hedduutti waraansa suukanneessaatti wal affeeruun beekamu. Amantaan hunduu dhalli namaa ulfina qabeessa uumaa harka waaqaa ta'uu barsiisa. Dhalumti namaa kun daafii amantaa ammeenya suukanneessaan yeroo gorra'amutu heddummaata. Dhala namaa ulfina qabeessa sana kan waaqni akka fakkiisaatti uume jedhamee barsiifame ulfina sarbanii ammeenyaan balleessuun yookaan yoo namaa ta'e malee fedha waaqaa ta'uu hin danda'u. Waaqni yoom ofii lolachuu dadhabe nama daboo kadhata. Lolli weerara Ahmed Giraan yookiin Ahmed Bitaachichaa jedhamee halluu ammeenyaan barreeffame qondaalota gama tokkoon kiristaanaa fakkeenyaaf Kootamaa Habashaa Atsee Galaadiyoos jedhamu, gama biraan Musliima fakkeenyaaf Ahmed Bitaachichaa ta'aniin hoogganame weerara halagaa haa fakkaatu malee kaayyoo guddaan aangoorraa wal dhiibanii bulcha eenyummaa ofii fakkaatu gad dhaabbachuu ture. Galaadiyoos bulcha Kiristaana Habashaa, Ahmed ammoo bulcha Islaamaa yookaan sulxaanaa kiristaanonni harkaa facaasan sadachoo deebisuu barbaade. Kaayyoo Kootamoota lamaan duubaan garuu deeggarsi mootummoota fatansoo oggasii Poorchugaalii fi Turkii tureera. Ahmed Bitaachichi Habashaa mo'atee lafa bal'aa harkaa baafatee ture. Habashaaf raawwate ennaa jedhametti garuu irreen Poorchugaalotaa gaggabaa Ahmed Bitaachichaa hankaakse. Ahmed bara 1543 rasaasa Poorchugaalotaan ajjeefame. Sana booda humni Habashaa fi Poorchugaal irraa walitti ba'ee humna Oromoo saffisa guddaan furga'aa ture dhaabsisuutti bobba'e, garuu hin milkoofne. Oromoon sirna gadaa jalatti ijaarame humna weerartuu maqaa kiristaanummaan waltumsitu bittinneessee of duraa maqsuu danda'e. Harcooyin waraana Musliimotaa gumaa Imaam Ahmed Bitaachichaa baasuuf Habashaatti duulan ennaa Atsee Galaadiyoos ajjeesanii faacha isaan sirbaa Haraditti dhiichisan, waraanni Oromoo Gadaamichillee bara 1555 hanga 1562tti ture dursee Harar qabachuun tulluu Hazaloo irratti jihaadota bittinneessee gammachuu isaanii hankaakse. Taatee kana dura waraana Hamalmaal mataa waraana Galaadiyoos kan ture rukkutee lafa bal'aa harkaa baafatee ture. Waraanni Musliimotaa harka Oromootti baqee dhume yeroo dheeraaf bayyaannatee mataa ol qabachuu dadhabe. Waraanni Kiristaanotaa akamuu taatee utuma baqattu holqaa fi tabboota keessa ruuqamte. Eddasii Kiristaanaa fi Musliimni gidduu seentummaa Oromoo irraa kan ka'e wal waraananii hin beekan. Oromoon furrisa tokko ta'ee simbira lama rukkute. Icciitiin mo'icha Oromoo tokkummaa isaa ture. Tokkummaa sabummaa ijaarrate. Dhiibbaa karaa kaabaa Kiristaanota Habashaan karaa bahaa Musliimotaan irra ga'e jalaa dandamachuuf dirqama tokkoomuu qaba ture. Fakkeenyaaf karaa kaabaatiin Kiristaanonni Habashaa of gurmeessanii yeroo dheeraaf Oromoo ollaa isaanii jiraatutti roorrisaa turan. Oromoon gadaasaa, qaalluusaa, aadaa fi duudhaasaa hundumaa lagatee kan isaanii akka fudhatuuf lola walirraa hin cinne itti banan. Rakkoo isarra ga'aa jiru kana Oromoon kaabaa Oromoo kibbaa mari'ate. Maal taanuu waliin jedhan. Warri maal taanuu waliin jedhu waan ta'uu hin dhabuu jedhama. Kanaaf Oromoon barasii wal waamee wal mari'ate tokkummaan akka seera gadaatti lolatee mirgaa fi ulfina isaaf falmachuuf wal ta'e. Tokkummaan koratan, tokkummaan heera tumatan, tokkummaan seera muratan, tokkummaan eeboo fi gaachana kaasanii halagaa weerartuu ofirraa qolatan, tokkummaa sabummaa ajaa'ibaan dhaabbatee daangaa handhuura isaatti ulfina uwwise. Argaa dhageettonni Habashaa fi abukaakkeen Habashoota dhugeeffatan sochii seena qabeessa Oromoon jabana sana geggeessee weerara yookaan babal'annaatti lakkaa'u sun jettee sobaati. Oromoon eenyuun iyyuu hin weerarre, eenyuttis daangaa hin dabarre. Akka dirqama innas kora sabaa irratti lafa kaa'ameetti waraanni Oromoo saba afaan Oromoo dubbatu, saba gadaan bulu, saba waaqa tokkichatti amanu wala boomsa. Humni Oromoo bara sana furga'ee murtii kana kabajee daangaa bal'aa diina harkaa baafatee wala boomsullee marawee handhuura mootummaa kuushotaa kottee farda isaa hanqisaa kan jedhe hin turre nama gaabbisiisa. Seenaa sochii Oromoo sana ilaalchisee asoosamni beekamaan weerara Oromoo yeroo tokko ammoo babal'annaa Oromoo jedhu bal'inaan dubbifama. Oromoon hin weerarre yookaan hin babal'anne. Akka sabaatti tokkummaan lolee dhiibbattuu fi babal'attuu bitaa fi mirgaa ofirraa qolatee mirga sabummaa isaa humnaan kabachiifate.
weerara yookiin babal'annaa jedhaa kan munaaganiif dhugaa haqaaqanii haqa dabsanii seenaa jallisanii Oromoo abbaa biyyaa fi abbaa mirgaa biyya handhuura isaa hirkoo seenaa abbummaa dhabsiisuu barbaadaniiti. Dhugaa Oromoo lafarraa akka tulluu mul'atu haaluuf halluu qabee hedduutu qisaasame hin taaneef qabsoon sabummaa Oromoo luka jalaa dhahe. Oromoon yoo tokkummaan ka'e saba kallattii seenaa hundeerraa geeddaruu danda'u akka ta'e dilbiin seenaa isaanii mirkaneessa. Irra jireessi Oromoo har'aa waan isaatti bartuu ta'ee rakkate. Waa hallee akkeessa, waa hallee fakkeessa. Waan inni akkeessuu fi fakkeessu jija halagaati. Qabsoon bilisummaa Oromoo fiixaan ba'uuf qabsaa'otii waan halagaa akkeessuu fi fakkeessuu irraa duudhaa, aadaa fi seenaa Oromoo irraa qayyabachuun fakmishoo godhachuu feesisa. Qabsaawaan bilisummaa boona ofii qayyabachuu qaba. Oromoon saba ilyaada guddaati. Kanaaf sirna gadaa seenaa jireenya dhala namaa keessatti akkaan adda ta'ee fi har'allee hubannoo sammuu namoota hedduu qoru kalaquu danda'e. Oromoon saba ijaarsaati. Itti yaadee, itti dhimmee, karoorsee, sirnaan wixinee, beekumsa cuunfaa sammuu isaatiin masaraa hin jigne ijaaruu danda'a. Seenaa boonsaa Oromoon durii gadhaabee darbee dhaloota har'aa akka waliigalaatti qabsaa'otaaf akka addaatti dubbee amanamaa qofummaa itti dhiyeessudha. Akka itti addunyaa hubannu, akka itti jireenya sabummaa keenyaa masakannu, akka itti hiree egeree keenyaa mil'annu, akka itti alagaa ilaallu, akka itti hariiroo macca kanaa koyinnu hundi duudhaa sabummaa keenyaa irratti yoo hin hirkanne waan akka sabaatti walitti qabnu hundi akka hin taanetti nu harkaa harca'uu danda'a. Akka sabaatti of dandeenyee ijaajuuf gama hundaan bu'uura Oromummaarra dhaabbachuu barbaachisa. Bu'uura Oromummaarra dhaabbanne lafa kaayyoo keenyaatti yoo tarkaanfanne gufuun nu dha'u gonkumaa nun gufachiisu, xaxaan alagaa duubatti nun harkisu. Oromoon saba guddaadhaa ennaa jedhamu lakkoofsa uummata isaa qofa miti. Qaroomina cuunfaa sammuu isaa ta'e sirna gadaa xiqqaa fi guddaan addunyaa raajeffatu saba gumaachedha. Dimookiraasiin mallattoo eenyummaa warra lixaa fakkaatu mandaroota Giriik keessatti bar tokko biqiluutu himama. Inni Giriikonni jalqaba dhimma itti bahan kan warri lixaa madaqfatan irraa qabiyyeensaa fagoo ture. Suuta bifa geeddarataa fooyya'aa akka fedha dhala namaa gitutti morodamaa bifa amma ittiin beekamu qabate. Dimookiraasii Giriikotaa keessatti shaakalli abbaa irrummaa jabaatee mul'ata. Finnoota magaalaa yookiin siiti isteet keessatti muraasa carroomsee wayya bahala goomsuun eegalame. Kanaaf Giriikota sabummaatti guddisuu hanqate. Gadaa Oromoo dimookiraasii Giriikotaarraa kan adda godhu jalqabumaa shaakala abbaa irrummaa lagachuu qofa osoo hin taane wayyabaaf durfannoo kennuu, saba ijaaruutti xiyyeeffachuu fi namni kamuu dirqama umuriinsaa ayyamuu bahatuuf mirgaa fi dirqama lammii Oromoo umuriin qoodee dhaloota keessatti gadhaabuu isaati. Akka gadaa Oromootti sagaleen muraasaa sagalee wayyabaatiin hacuucamuun sirna miti. Dubbii gadaan ilaalee itti walii galama malee sagalee wayyabaan hin ragga'u. Dubbiin itti walii galame duubatti harkifamee qurrama hin dhalu. Abrahaam Lincoln dimookiraasii jechuun mootummaa uummataa uummata keessaa uummataaf jedhee ture. Hiika dimookiraasiif dubbi Lincoln yoo dhugeeffanne kun qabiyyee sirna gadaa Oromoorraa addadha. Gadaan amantaa, siyaasa, dinagdee, aadaa fi guutummaa jiruu fi jireenya saba Oromoo masaka. Oromoon gadaa jalatti sabaawee tokkoome. Egaan Oromoon kaleessaa akka sabaatti wal waamee akka sabaatti waliif owwaate, akka sabaatti koratee, mari'atee, heera tumatee, seera muratee, murtii kennee akka jigee hin dhangalaaneef kaayyoo tokkoof kakate. Oromoon kaleessa gaaddisa gadaa jalatti akka sabaatti lolatee, akka sabaatti mo'ate. Daangaa diinarraa buufatee dhiiga isaan sararee tikfate. Eenyummaan Oromoo afaan, aadaa, duudhaa, seenaa, daangaa fi kanneen kana fakkaatan bu'aa tokkummaa Oromoo duriiti. Oromoon har'aa tokkummaa Oromoo kaleessaarraa waan hedduu barachuu qaba. Dilbiin seenaa tokkummaa Oromoo kaleessaa qabsoo birmadummaa, bilisummaa ofiin bulummaa fi dandamannaa eenyummaa Oromoon har'aa wallaansoo taasisaa jiruuf bu'uura jabaa ta'a. Tokkummaan Oromoo gudunfaa hibboo mataan furgaasaa dhorkate miti. Diilloo qoraattii halagaan Oromoo gidduu buusaa turte akka sabichi tokkummaa jabaa hin ijaarranne dhiibbaa godhe ta'a. Garuu sabni Oromoo eenyummaa isaa dhabamarraa tikfatee as ga'e tokkummaa sabummaa bilisummaatti isa geessu uummachuu hin dadhabu. Gaaddisa tokkummaa jalatti Oromoon murteeffatee yoo ka'e humni isa dhaabu akka hin jirre yeroo dhiyoo as mirkaneessaa jira. Mallas Zeenaawwii dubbii tibba tokko dubbate keessatti akkas jedhee ture. Gaafa sabni Oromoo didee ka'e EPRDF dhaaba kiyyaaf hin dhumata. Oromoo didee ka'e waraana Itoophiyaa dhiisii waraanni Afrikaayyuu gadi hin qabu jedhee ture. Waa'een tokkummaa Oromoo Mallas qofa yaacessaa hin turre. Mootonni Habashaa dhufaa darbaa kanuma sodaataa turan. Gaafa Oromoon tokkoome Itoophiyaaf ni dhumataa yaaddawaa turan. Tokkummaan humnaa fi irree maddisiisa. Sabni tokkummaa qabu gaafatee deebii hin dhorkamu, hin tuffatamu. Sabni tokkummaa qabu feetuu diigee balleessuu yookaan ijaaree miidhagsuu danda'a. Tokkummaa qabaannaan aangoo bilisummaa of harka galfachuun deemsa tabbaa hin ta'u. Saba dagaagaan akka Oromoo ammoo yoo tokkoome
hiree ofii alagaa harkaa baafatee of harka galfachuu qofa osoo hin taane ofirra darbee jireenya orma biraa hundeerraa geeddaruuf illee haboo qabaata. Egaan waa'ee tokkummaa Oromoo ennaa dubbannu waa'ee akka sabaatti qalbii fi qaamaan wal ta'uu, wal hubachuu, kaayyoo guddaa tokko fiixa baasuuf wal faana furga'uu, timjii diigumsaa of gidduu dhiqanii, diilloo qoraatti of gidduu buqqisanii, dhiiga Oromummaa walitti hidhamuu fi walitti itituu dabalata. Alagaa diigduu dhugeeffachuun hafee wal amanuu, walitti hirkachuu, gaafa nagaa fi gaafa balaa waliin dhaabbachuu dabalata. Tokkummaan Oromummaa kaayyoo qabsoo bilisummaa saba Oromoo fiixa baasuuf dhagaa golee hin dhommooqnedha. Saboonni addunyaa kanarraa mo'icha gurguddaa bira gahan itti yaadanii, itti karoorsanii, tokkummaa keessoo ofiif durfannoo kennanii, wal ijaaranii, wareegama ofiitiin wallaansoo mo'atan malee tolaan hin arjoomamneef. Oromoonis kaayyoo guddaa of duraa qabuuf tokkummaan ala filannoo biraa hin qabu. Dubbiin tokkummaa yeroo kaafamu dursa kan sammuu nama baay'eetti dhufu waa'ee tokkummaa dhaabota siyaasaa Oromooti. Dhuguma qabsoo bilisummaa saba kamiifuu tokkummaan dhaabota siyaasaa qooda olaanaa kenna. Bu'uurri tokkummaa saba tokko yaadadha. Bu'uura yaadaarra dhaabbatamee ijaarsi kaan karaa qabata. Kun immoo dhaabota siyaasaan cinatti hirmaannaa qooda fudhattoota hedduu gaafata. Akkuma tokkummaa kaannisaa jechuudha. Kaannisni hojii jaallatti. Kaayyoon kaannisaa damma tolfattee soora qoonqoo ishee ol kaawwachuudha. Kaayyoo kanaaf hojii qooddatti. Tokko laga buutee bishaan waraabdi. Tokko dirreetti baatee daraaraa xuuxxee fiddi. Tokko gaagura leelee dibdi. Kaan gagaa dhaabdi. Kaan gagaa qophaa'e keessatti dammeessiti. Kaan mootii soortii, kaan mootii eegdi. Kaan waardiyyaa bobbaatee callaa oomishame hattuu irraa eegdi. Oomishni dammaa miyaawaan sun xaarii fi dadhabbii tokko tokko kaannisoota gaagura sana keessa jiraniiti. Waliin bobba'u, waliin oomishu, waliin sooratu, hattuu oomisha isaanii saamtuu waliin lolatu. Gaaffii tokkummaa akkamii jedhuuf deebii quubsaan tokkummaa akka kaannisaati. Inni kun dhaabota siyaasaa fi kannoolaa, dhaabbatoota isaa, hayyoota isaa fi kanneen kana fakkaatan hunda dabalata. Qabsoo bilisummaa keessatti hunduu ga'ee bahatu qaba. Qoodi akka adda addaatti kennamu walitti cuunfamee, dhimbiibamee fiixa ba'iinsa kaayyoo saba Oromoof gumaacha. Qooda hayyoota Oromoo. Hayyuun qaroo sabaati. Sabni isaaniin waa hallee arga. Sadarkaan hubannoo hayyootaa sadarkaa yaada saba ofii murteessa. Hayyuun yaada mirgisaa fageessee ilaalee dantaa sabasaa ol kaasuuf ifaaja. Sabni hayyuu hedduu qabu hibboo jireenya ofii furachuu hin dadhabu. Dirqamni hayyuu tokko inni olaanaan hibboo saba ofii hiikuu danda'uudha. Yoo hin taane hayyuu doofaa ta'a. Oromoon saba gaadduu beekumsaati. Gaggaba qaroomuu doofummaa jibba. Qaroon Oromoo urjii dhahee bara himuu, caba dhidhiibee wal'aanuu, beekaan qoricha dhukkubaa, dubbiin heeratumuu yookaan seera muruu ayyaantuudha. Oromoon durii ayyaantuun korata, ayyaantuun mari'ata. Waa halleessaa beekumsaa fi hubannoo isaaniin tola. Kanaaf sabichi qormaata walxaxaa heddummaatu dandamataa tarkaanfate. Hayyuun Oromoo har'aa qareeyyii Oromoo kaleessaa irraa waa hedduu barachuu qaba. Fakkeenyaaf qareeyyiin Oromoo kaleessaa harcaatuu aangoo alagaatti gaggabee ganda ormaarra hin labu. Beekumsaa fi ogummaasaa misa sabasaaf malee gonkumaa halagaaf hin gumaachu. Qaroon Oromoo kaleessaa halagaa tumsee sabasaatti hin malu, godoo sabasaa diigee masaraa mootummaa halagaa in ijaaru. Qaroon hubama sabasaatiin caba alagaa wallaanuu gantummaan yakkama. Cirattummaan fafeessamee sabicha keessaa baafamee gataa balfaatti darbatama. Oromoon ilmaan barsiifate hedduu qaba. Garuu baay'een isaanii mootummaa abbaa irree jireenya saba isaaniitti roorrisuuf gugguufu. Fakkeenyaaf qaawwaa birookiraasii sirna Itoophiyaa beektota ilmaan Oromootu cufee lubbuu sirna roorrisaa jiraachisa. Dafqasaa xuruursee beekumsa ofii gurguratee ormaaf gugguufaa sabasaaf waan nafii qabu tokkollee osoo hin gumaachiin darba. Hin ijaaruu, hin ijaaramu. Jireenya sabasaa geeddaruuf wallaansoo hin qabu. Akkuma halagaa alaalaa roorrifama sabasaarra ga'u utuu argu, utuu dhaga'u ijaa fi gurra qabatee bira darba. Yookiin ammoo innuu akka tokkoon yookaan akka biraan hidhannoo roorroo alagaa ta'ee sabasaatti roorrisa. Minilik jajjaboo Oromoo kanneen akka Goobanaa Daaccee, Qusee Dinagdee, Baalchaa Saafoo, Mikaa'el Alii fi kanneen kana fakkaatan itti fayyadamee saba Oromoo bal'aa harqoota koloniisaa jala bulche. Haayile Sillaaseen ofittoo Oromoo kanneen akka Jaagamaa Keelloo, Masfiin Silashii, Walda Sillaasee Barakaa, Yilmaa Dheeressaa fi kanneen kana fakkaatanitti dhimma ba'e. Fakkeenyaaf qabsoo hidhannoo Oromoota Baalee gadi qabuuf humni waraanaa fi siyaasaan bobba'ee Jaagamaa Keelloo fi Walda Sillaasee Barakaatiin durfamu ture. Irra jireessi birookiraasii dargii qondaalota dhiigni Oromummaa isaan keessaa lola'u hammatee ture. Oromoon gama namoota barateen sooressa abbaa dilbii ta'ullee qabsoo bilisummaa sabichi itti jiruuf dhimmee kan birmate garuu of kennuu muraasa. Baay'een isaanii eeboo dheeraa sirna Itoophiyaa ta'anii alagaa waliin saba ofiitti cobuu filatan.
Beekumsi, dandeettii fi ogummaan isaanii Oromoo hongeessee kan amajaajiisaa yeroo gabbisutu bal'inaan mul'ata. Hayyuun Oromoo beekumsa, dandeettii fi ogummaa qofa miti, seexaanamummaas qabaachuu barbaachisa. Akkamittiin utuu isaan jiranii saba isaaniitti roorrifama? Akkamitti sirni isaan dafqaa fi beekumsa ofii iddoo saniif ba'aa ulfaataa saba isaanii irratti fe'ee eelcha? Malli saba isaanii ittiin bayyaannachiisan maalii gaaffii jedhu deebisuu qabu. Hayyoonni Oromoo seexa'uutu irra jira. Of barri sabummaa fi dammaqinsi siyaasa sabummaa isaanii ol guddachuu qaba. Kanaachi sararri hayyummaa fi daallummaa wal qaxxaamuree kamtu kamii adda baasuun rakkisa. Hayyoonni Oromoo dammaqoo, warraaqoo, duudhatoo fi kutatoo dantaa saba ofiif durfannoo kennanii hirriba dhaban ta'uu qabu. Yoo isaan haga humnaa, dandeettii fi hubannoo isaanii gumaachan gombisaan qabsoo Oromoo hin hir'atu. Hayyoonni hundee beekumsaa saba tokkooti. Dhugaa saba isaanii barreessuu, barsiisuu, akkasumas firaa fi alagaa qayyabachiisuu danda'uu qabu. Oromoon saba seenaan jalaa hatamee jiji sabichaa hundi micciiramee dabsatamedha. Seenaan Oromoo jallatee barreeffame tattaaffii qareeyyii muraasaan sirreeffamuu yaalamullee seenaan Oromoo hundeerraa barraa'ee akka dhalootaaf tolutti akka hunduu hubatutti sadarkaasaa eeggatee hin dhiyaanne. Oromoon sooressa abbaa dilbii boona hedduuti. Garuu boonni isaa kunneen sirnaan qindaawee qoratamee ifatti hin baane. Hanqina kanaaf kan komatamu hayyoota Oromooti. Dhugaa saba ofii baasuuf aarsaan kaffalamu jiraannaan lubbuu tokkittii hiriyyaa hin qabne dabalatee gumaachuun simachuu barbaachisa. Kolonaawaan waa'ee saba isaa barreessu waan darberraa dhaabbatee fuulduraaf karaa saaquu achumaanis saba isaa abdachiisee tarkaanfiif kakaasuutu irra jiraata. Hoggas beekumsi isaanii bilisummaa sabaaf gumaacha. Hayyuun saba ijaaruu qaba. Ijaaramni saayinsii beekumsaa barbaada. Injifannoonis ijaarama keessaa argama. Sabni hin ijaaramne tokkoomee hin mo'atu. Kanaaf Oromoon dhaaba hayyuu, hoggana hayyuu, warraaqxota hayyuu, kutatoo, of kennoo, si'aawoo hedduu qabsoosaa keessatti hirmaachisuu qaba. Dhaabni tokko kan siyaasaas ta'uu kan noolaa saba isaa fakkaata. Saba jabaan jaarmiyaa jabaa of keessaa baafata. Dhaaba jabaan saba jabaa ijaara. Lamaanuu walitti hirkatu, wal utubu. Hudhaan kolonummaa morma kolonaa warraa kan cituu danda'u qarri qarabaa morma koloneessaatti yoo aggamame qofa. Qarri qarabaa waa hedduudha. Yaada jabaa, dhaaba jabaa, hoggana jabaa, qondaala jabaa, waraana jabaa, dooyaa jabaa, keettoo jabaa, dinagdee jabaa fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'a. Ogeessi yaada jabaa iccimu, dhaaba jabaa dhandhoonuu, hayyuu jabaa qaruu, qondaala jabaa moroduu, waraana, dooyaa fi keettoo jabaa kaadhimee leenjisee bobbaasuu hayyuu sabaa isa dhugaati. Koloneessaan hoggayyuu saba koloneesse keessaa ergamtoota sabicha keessatti isa iddoosan fakkeenyaaf afaan hiikan, gibira sassaaban, hawaasicha keessatti eenyummaa alagaa gadhaaban, ilmaan sabichaa waraana koloneessaaf calalan, gaarummaa fi jabina sirnichaa uummatatti lallaban, saba isaanii alagaa jala jilbeenfachiisuuf xaaran kanneen kana fakkaatan barsiisee ogummaa hidhachiisa. Ogeessonni kunneen dirqamni isaanii irra guddaan akka Antooniyoo Giraamsii falmutti olaantummaa sirnichaa hawaasa bal'aa fudhachiisuudha. Keettoo amanamaa koloneessaa yookaan sirna abbaa irree ta'anii shaakala tajaajilaa olaantummaa hawaasummaa fi siyaasaa gadhaabuu keessatti hirmaatu. Beektonni kunneen karaa lama olaantummaa koloneessaa saba bal'aa irratti gadhaabuu danda'u. Tokko, uummanni waan itti fe'ame fedhaan akka fudhatuuf dhiibbaa irratti bulchu. Lama, qaama fedhaan waan itti fe'ame fudhachuu dide irree dirqisiisaa fayyadamuun humnaan abboomuudha. Haala kanaan feetuu sossobaa yookaan doorsisaa haboo koloneessaa saba ofii irratti mirkaneessu. Biyya kam keessattuu koloneessaan yookaan abbaan irree tokko deeggarsa hayyoota saba kolonaaween alatti takkaayyuu milkaa'ee hin beeku. Obbaatiin diigamuu kolonii yookaan kufaatii sirna abbaa irree tokkos kan mirkanaa'u gaafa hayyoonni saboota cunqurfamaa amanamummaan sirnicha tajaajiluu didanii beekumsa, dandeettii fi ogummaa ofii qabsoo saba ofiif oolchuu eegalanidha. Gaafa sana hariiroon siyaasaa koloneessaa fi kolonaawaa yookaan cunqursaa fi cunqurfamaa gidduu ture hundeerraa geeddarama. Yeroo kanatti hayyoonni beekumsa, dandeettii fi ogummaa isaanii saba isaanii gurmeessuu, qindeessuu fi qajeelchuu irra oolchanii saba bal'aa dammaqsuun sirna hacuucaa irratti hiriirsu. Fedhi sabaas mootummaa hacuucaaf gugguufuu osoo hin taane qabsoo bilisummaaf of kennuutti geeddarama. Irreen sabaa morma koloneessaa yookaan abbaa irree tokkotti qarabaa ennaa aggaamu koloneessichi takkaayyuu fedhaan aangoo saba irraa fudhate uummataaf deebisa yookaan dirqamaan irraa fudhatama. Haala kanaan hayyoonni keettoo amanamaa abbaa irree turan yoo hariiroo isaanii geeddaranii beekumsa, dandeettii fi ogummaa ofii saba ofii jireenyi roorrifame gurmeessuu, qindeessuu fi qajeelchuun abbaa irree aangoo saba harkaa hate feetu tolaan diduu humnaan akka deebisee kennuuf gumaachu. Hayyoonni karaa lama ijaaramu. Tokko, hawaasa noolaa yookiin civic society'tti ijaaramu.
Dirqamni hawaasa noolaa inni guddaan aangoo mootummaa daangessuu fi tarkaanfii fudhatuuf itti gaafatamummaa irra bulchuudha. Biyya abbaa irree keessatti hangi sochii fi ijaarama hawaasa noolaa daangeffamaadha. Qabsoo bilisummaa kolonummaa diiguuf yookaan sirna abbaa irree tokko buqqisuuf geggeeffamu keessatti garuu waan hunduu wal'aansoo malee arjoomaan hin argamu. Hawaasa noolaa ennaa jennu waldaa ogummaa, amantii, daldala, aadaa, aartii akkasumas gurmuu hawaasa akaakuu adda addaa jechuu keenya. Yeroo hedduu mootummaan abbaa irree iggitii aangoo isaa taasifachuuf hawaasa noolaa dhuunfata yookaan akka isaaf tolutti ofii dhandhoonee uummata keessa bobbaafata. Yoo akkasii hawaasi noolaa sun hidhannoo dimokiraasii fi mirga uummataa ta'uun hafee hidhannoo farra dimokiraasii shaakala abbaa irreetti geeddaramu. Hawaasni noolaa sun hawaasa roorrisaa mootummaarra goree dhibee uummataa hammeessu ta'a. Hawaasni noolaa ennaa ijaaramu hiree mootummaan dhuunfatamuu yookaan diigamuurraa jabaatee ofirraa faccisuu feesisa. 2. Hawaasa siyaasaa yookaan politikaal soosaayiitiitti ijaaramu. Qabsoo bilisummaa sabaa galmaan ga'uuf dhaaba siyaasaa ijaaruun hawaasa gurmeessuu, qindeessuu fi qajeelchuun waan baratamaadha. Qabsoo bilisummaa karaa lama masakuun danda'ama. Tokko karaa nagaa qaawwa mootummaan abbaa irree banu keessa hulluuqanii saba ofii dadammaqsuun dhiibbaa siyaasaa uumuu, fakkeenyaaf of gurmeessanii akkaataa heera mootummichaa kabajeen filannootti dhiyaatanii iddoosummaa saba ofii argachuu yaaluu. Karaa kana milkaa'uuf mootummichi arjaa fi gara bal'eessa ta'uu qaba. Rakkoonsaa garuu dimokiraasii fi abbaan irrummaa wal hin beekan. 2. Karaa qabsoo hidhannoo fi diddaa uummataa mootummaa abbaa irree sana aangoorraa buqqisanii mirga humnaan sarbaman humnaan of harka galfachuudha. Tarsiimoon qabsoo hidhannoo fi diddaa uummataa kolonummaa golee addunyaa keessaa diiguu keessatti qooda olaanaa kenne. Garuu kaayyoo masakaa, naamusa olaanaa, of kennuu fi sabboonummaa sabummaa dhugaa gaafata. Qabsoon bilisummaa dhugaan galma ga'e kan jedhamu yoo sirni hacuuccaa fi dhaabbattoonni akkasumas keettoonni isaa akka lammaffaa hin kaanetti maksamanii hariiroon oomishaa haaraa fedha saba bal'aan bakka buufame qofaadha. Kun geeddarama hundee qabeessa argamsiisa. Qabsoon sirna farra bilisummaa uummataa osoo guutummaatti karaarraa hin maqsiin yoo tooftaa araaraa sirnichi dhiyeessuuf harka kennate geeddaramni dhugaa osoo hin argamin itti kabeebsaan hacuuccaa fi hacuucamaa walitti madaqsuu ta'a. Hacuucaa fi hacuucamaan wal amanee walitti madaqee fagoo waliin deemuu hin danda'u. Jeedalli madaqee yoo mana handaaqqoo seenee gaaf tokko beela'ee hamuummachuunsaa hin oolu. Hawaasa siyaasaa yookiin jaarmayoota siyaasaa hayyoota quuqama sabaa fi biyyaa qabantu ijaara. Bilisummaan ofiin bulummaa qabsoo sabboonummaa sabummaa tarkaanfachiisuu gaafata. Hayyoonni saba cunqurfame kolonaawee yookaan hacuucame keessaa bahan saba isaanii gadadoo kolonummaa keessaa baasuuf karaan tokkichi saba ofii gurmeessanii kaayyoo bilisummaaf hiriirsuudha. Qabsoon bilisummaa sabaa geeddarama hundee qabeessa argamsiisuu waan gaafatuuf hadhaawaa, nuffisiisaa fi dheeraa ta'a. Dukkana isaa keessa ba'anii ifatti tarkaanfachuuf obsa, murannoo, gootummaa fi beekumsa olaanaa gaafata. Kanaaf hayyoonni sabichaa of kennanii saba ofii gurmeessanii beekumsaa fi dandeettii ofii yoo itti iddoosan akka akeekametti fiixa bahuu danda'a. Qabsoon dheerachuu yookaan gabaabbachuu kan danda'u sadarkaa humna, beekumsa, dandeettii fi ogummaa sabichi akka waliigalaatti hayyoonni sabichaa akka addaatti of kennaniitti iddoosan irratti hundaa'aa jechuudha. Hayyuun qabsoof of kennuun sadarkaa fi tokkummaa sabichaa murteessa. Sabichii fi hayyuunsaa yoo yaadaa fi qaamaan wal fudhate walirraa barata, wal hubata, aadaa warraaqsaa fi walqixxummaa namummaa dhaabasaa keessatti gadhaaba. Kun akkaataa namnuu akka hubannoo fi hanga humna isaa qabsoo bilisummaa isaaf gumaachuu gabbisa. Faallaa kana hayyuun ajajaa kaan ajajamaa, hayyuun abboomaa kaan abboomamaa yoo ta'e qabsoon bilisummaa akeekkate dhumni isaa shaakala abbaa irrummaa hayyootaa sabatti fida. Kanaaf hayyuun qabsoorraa qooda fudhatu of kennaa qofa osoo hin taane warraaqaa ta'uu feesisa. Hiree, beekumsa, dandeettii, ogummaa ofiin dirqama dhaaba hoogganuu haa fudhatan malee hariiroon isaanii fi qondaalota dhaabaa, miseensotaa fi deeggartootaa akkasumas saba bal'aa dhaabbataniif obbolummaa, namummaa, kaayyoo naamusaa fi ilaalcha warraaqsaa irratti yoo hundaa'e dhaaba jabaa qabsoo jabaa hoogganuu fuulduratti baasuun salphaadha. Gadameessi saba Oromoo hayyuu maseenee hin beeku. Kumaa fi kitila horuun beekama. Garuu irra jireessi hayyootaa qabsoo sabaarraa qoollifatu. Haalli kun geeddaramuu qaba. Hayyuun Oromoo dhaaba ijaaruu, qabsoo hoogganuu, tokko ta'ee dhugaa saba Oromoof falmuu danda'uu qaba. Ijaaramanii ijaaran, warraaqanii warraaqsisan, lolanii lolchiisan, hidhatanii hidhachiisan malee qabsoon yoomuu iggitii amanamaa hin qabaatu. Jaarmayoonni siyaasaa Oromoo yaadota akaakuu sadii akka tarkaanfachiisan irra deddeebiin kaafamee jira. Yaadi bilisummaa fi federaalummaa ifatti dhaabota of danda'een kan tarkaanfatan yoo ta'u,
Yaadi tokkeessummaa garuu ifa ba'ee akka filannoo tokkootti Oromootti hin dhiyaanne. Biltsiginnaa yoo ta'e federaalummaa fi tokkeessummaa gidduutti hangulaalamaa leelloo gamaa gamanaa argachuuf tattaafata. Qondaalonni isaa Oromoo biratti federaalummaa, Amaara biratti tokkeessummaa lallabuunsaa ilaalcha xaliilaa qabatee gara tokkotti of luuccessuuf warra rakkate fakkaata. Akkaataan itti hariiroo sabootaa kooyinuu yaadurraa yoo tilmaamame garuu gara tokkeessummaatti cillaaffataa jira. Mallattoon maalummaa biltsiginnaa inni guddaan gaggaba aangoo hamaa qabaachuu isaati. Abba tokkotti dhiigaan Oromoo ta'an dhaabicha keessaa qooda olaanaa qabaachuun beekamaadha. Akkuma Dargii fi Meeyisoon jechuudha. Taatullee biltsiginnaan dhaaba ajandaa Itoophiyaa malee ajandaa Oromoo akka addaatti tarkaanfachiisu miti. Kanaaf akka dhaaba Oromoo tokkotti isa hinnatuun dogoggora guddaa ta'a. Innis Oromummaa hin himanne, Oromoonis gama isaan beekamtii hin kennineef. Jaarmiyaan saba Oromoo inni hangafaa Adda Bilisummaa Oromoodha. Addi Bilisummaa Oromoo jaarmiyaa bilisummaati. Kaayyoo bilisummaa saba Oromoo fiixa baasuuf impaayerummaa fi kolonummaa didee qabsoo sabummaatti bobba'e. Addi Bilisummaa Oromoo hariiroo Oromoo fi Habashaa akkasumas Oromiyaa fi Itoophiyaa akka haaraatti kooyinee seenaa saba Oromoo keessatti boqonnaa haaraa bane. Seenaa Oromoo barootaas dhiyoo keessatti Adda Bilisummaa Oromoon waan hundaati. Hidhannoo kaasee loleera, eenyummaa saba Oromoo isa dhugaa, firaa fi halagaa hubachiiseera, hafuura sabboonummaan furga'ee sadarkaa of bara sabummaa fi dammaqinsa saba Oromoo guddiseera. Oromiyaa koloneessaan awwaala isaa irratti impaayerummaa ijaarratee deebisee yaayyoo lafaa irratti gadhaabeera. Afaan Oromoo duutii itti murteeffame du'arraa hambisuu qofa osoo hin taane qubee mataasaan of danda'e akka ijaajju taasiseera. Aadaa fi duudhaa Oromoo tuffatame bayyaannachiiseera. Walumaa galatti maalummaa sabummaa Oromoo halagaan Habashummaa fi Itoophiyummaa itti haguugee balleessuuf ture dhabamarraa hambisuu dhaaba danda'edha. Addi Bilisummaa Oromoo sammuu Oromooti. Isaa ala waa'ee qabsoo Oromoo haasa'uun gonkumaa hin danda'amu. Oromoo keessaa jaarmiyaalee maannaa Adda Bilisummaa Oromoo ta'an hedduun yeroo adda addaatti dhalataniiru. Irra jireessi isaanii feetuu akeekuma Adda Bilisummaa Oromoon qabatee ka'ee moggaafatu yookaan isarraa hir'isanii Itoophiyaatti madaquuf hallatu. Warri kaayyoo qabsoo Adda Bilisummaa Oromootti moxobii baasanii kan ofii fakkeeffatan rakkoon isaanii akka hangafa isaanii hidhatanii hidhachiisanii, lolanii lolchiisanii akkasumas impaayerummaa fafeessanii gootummaa isaan kallachummaa Adda Bilisummaa Oromoon gonfate bira ga'uu hin dandeenye. Addi Bilisummaa Oromoo gootummaa isaan kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ta'e. Addi Bilisummaa Oromoo eeboo fi gaachana qabsoo Oromoo, muummee ilaalcha Oromummaa fi ayyaana Oromooti. Dantaan Oromoo jireenya isaan iggitii qabaata. Jaarmiyaalee Oromummaa moggaafatanii qara tokkoon Oromummaa, qara biraan Itoophiyummaa muruuf of qopheessan ammoo takkaahuu dhaaba jabaa yaada Adda Bilisummaa Oromoo caaluu maddisiisuun Oromoo amansiifachuu yookaan yaada Itoophiyummaa fi Oromummaa walitti araarsu qabatanii Itoophiyaanota isaan ciicatan of fudhachiisuu dadhaban. Kanaaf yeroo hedduu dhaloota isaanii malee guddinni isaanii hin mul'atu. Oromoo fi alagaa takkaa sobaa, takkaa sossobaa, takkaa akkeessaa, takkaa fakkeessaa osuma asii fi achitti daddaaqamanii balfagataa seenaa keessatti darbatamu. Dhaabni xawalwaallee fi ayyaan laallattuu ni dhalata malee guddatee raagee qabsoo sabaaf gumaacha inni kennu baay'ee xiqqoodha. Dhalachuun isaanii irra caalaa Oromoo osoo hin taane fedha daldala siyaasaa abboota irree fayyada. Fakkeenyaaf mootummaan abbaa irree akka Oromoo iddoo sanii tibba filannoo hamaamota isaa ta'aniif maallaqaa fi waatattaa itti iddoosee isaan jiraachisuu danda'a. Yookaan ammoo gaafa diddaan sabaa mootummicha mudduu isa tumsanii akka ibidda irraa dhaamsaniif of bira isaan tursa. Dhaabonni akkanaa maxxantoota hangamuu Oromummaan kakatan galtummaarraa walaba hin ta'an. Oromoon dhaabota galtuu hambaa alagaa soroobdee jiraattus hedduu qaba. Isaan kun kaayyoo maxxanfatanii himatan caalaa garaa ofiif jiraatu. Haalli isaanii mammaaksa Oromoo abbaan waan fedhe haa jedhu kan koo garaan achi haa jedhu waliin wal fakkaata. Maxxantoonni, xawalwaallonnii fi ayyaan laallattoonni amala qabsoof amanamanii of kennuu hin qaban. Kaayyoo naamusaaf hin abboomaman. Ofirra dabarsanii dhimma saba isaanii fageessanii hin ilaalan. Amala gaararraa qabu. Waliin dhahu, ni sobu, ni fakkeessu. Dantaa bira hin darbamne taanaan gantummaa kamiyyuu qabsoo saba isaanii irratti raawwatu. Qabsoon Oromoo dhaabotaa fi abba tokkoota amaloota farra warraaqsaa, farra sabummaa qabaniin baay'ee hubame. Isaan akkanaatu tokkummaa Oromoo diigee kaayyoo qabsoo Oromoo sharafaa oola. Yoo fedhan ergama halagaa fudhatanii saba Oromoo tokkicha ilaalcha lagummaa, gosummaa fi amantiin gargar qoodu. Laga itti dhalatan gosa keessaa bahan yookaan amantaa moggaafatan Oromummaa caalsifatanii dahoo duubbee godhatu. Yoo miidhaman yookaan qeeqamanis daafii lagummaa yookiin gosummaa ofiitti qabatu. Diigdonni akkanaas jiru.
Mooraa qabsoo Oromoo keessatti yaadoti irra guddaan wal dhiibbatanii fi wal faallessan yaadota bilisummaa fi federaalummaati. Yaadonni kun lamaan walitti madaqanii sararri michummaa fi diinummaa wal qaxxaamuree mul'ata. Akka ilaalchaatti federaalummaan masaanuu bilisummaa ofiin bulummaati. Federaalummaa fudhannaan karaan bilisummaa dirqama osoo hin jaallatiin cufama. Bilisummaa ofiin bulummaaf durfannoon kennamnaan karaan federaalummaa akka gufuu guddaatti fudhatama. Bilisummaa ofiin bulummaa fi federaalummaa akka ilaalchaa wal deeggaruu fi wal utubuutti fudhachuun dogoggora bu'uuraa uuma. Jaarmeewonni Oromoo yeroo baay'ee akeeka qabsoo isaanii ennaa ibsatan bilisummaa yookaan federaalummaa wal faana himatu. Jaarmaan tokko al tokkotti jaarmaa bilisummaa ofiin bulummaa fi federaalummaa fakkaatee of dhiyeessuun burjaajii kaayyoo uumuu bira darbee qabsoon Oromoo waan kaayyoo dhaabbataa fi dhugaa of keessaa hin qabne fakkeessa. Erbaala irratti yoo ilaalamu jaarmoonni bilisummaa fi federaalummaa mirga hiree sabummaa ofiin murteeffachuu saba Oromoo argamsiisuu keewwata dheeraan utubanii tarreessu. Karaan filatame federaalummaa Itoophiyaa keessatti gaaffii Oromoof deebii barbaadu yoo ta'e inni kun dubbii mirga hiree sabummaa ofiin murteeffachuutti geessu miti. Heerri Itoophiyaa akkaataa fi adeemsa jaarmiyaan siyaasaa tokko filannoo dorgomee aangoo qabachuu danda'u kaa'ee jira. Aangoo qabachuun hiree murteeffannaaf ifaajuu hin feesisu. Karaa salphaan aangoo itti qabatan kan heerri Itoophiyaa beekee yoo sirni abbaa irree hayyameef yaada ofii kennata uummataatti gurguratanii sagalee iddoosummaa argachuudha. Karaa lammataa heerichi hin beeku. Fakkeenyaaf diddaa uummataa qindeessanii aangoo fudhachuu yaaluun heeraa fi mootummaa heeraan dhaabbate humnaan diiguutti lakkaa'ama. EPRDF gurguddaa Oromoo qabata kanaan mana hidhaatti ukkaamsaa ture. Gama biraan federaalummaa Itoophiyaa keessatti aangoo qabachuuf iddoosummaan Oromoo irraa argamu qofaan gahaa miti. Warra biraas daboo kadhachuu barbaachisa yookaan jaarmayoota halagaa waliin hidhata tolfachuu gaafata. Deeggarsa halagaa argachuun kaayyoo Oromoo sharafuu faallessuu kanneen kana fakkaatan dirqamsiisa. Kanaaf federaalistoonni Oromoo karaa fuulleffatan keessa deebi'anii sakatta'uu feecoon gamaggamuu gulaaluu qabu. Dhimmi biraan jaarmayoota bilisummaa ofiin bulummaa ilaallata. Jaarmaan bilisummaa mirga hiree sabummaa saba Oromoo argamsiisuuf dhaabbate tokko federaalummaa Itoophiyaa akka filannoo lammataatti fudhachuun hin deemsisu. Jalqaba irratti mirga hiree sabummaa isaa murteeffachuuf sabni Oromoo humnoomuu, irroomuu fi aangomuu gaafata. Shaakalli abbaa irrummaa Itoophiyaa ammoo kana hin eeyyamu. Oromoon mirga hiree sabummaa isaa kan murteeffatu yoo geeddaramni sirnaa hundee qabeessi argame qofa. Impaayera Itoophiyaa dimokiraatessinee booda waa'ee bilisummaa Oromootti deebinaa kan jedhufa ni dhagahama. Impaayerri ni diigama malee hin dimokiraata'u. Itoophiyaan dimokiraatoftee baatu baasa haaraa taatiin mooji. Hawwii garuu tabbi hin dhorku. Kanaaf karaan filatamu bilisummaa ofiin bulummaatti kan geessu yoo ta'e achiin saba Oromoo gahuuf ifaajuudha. Itoophiyaa dimokiraatessinaa yoo jedhame dimokiraata'uun abjuu ta'uu hubatame federaalummaan ammaa fudhatame carraa ofii yaaluudha. Luka lama qabaataniif muka lama hin koran. Akeeka masaanuu walitti madaqsanii oofuu yaaluun burjaajii hokkaraa fi atakaaroo dhaaba keessatti uuma. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo keessatti tokkichaa fi hangafa dhaaba bilisummaati. Sagantaa siyaasaa inni qabatee bobba'e kana mirkaneessa. Taatullee yaadoti irraa jalaa fi wal cinaa adda bilisummaa Oromoo keessatti keessummeeffamaa ture. Humni boodana dhaabicha keessaa ba'ee akeeka Itoophiyaa dimokiraatessuuf addatti dhaaba ijaarrate calaqqee kanaati. Yaadaan dhaaba tokko keessatti wal atakaaruun amala dhaabota hundaati. Garuu dhaabota bilisummaa keessatti wanti obsaan bira hin darbamne akaakuu yaadota wal faallessanii madaqfatanii hammatanii deemuudha. Dhaabota bilisummaaf karaa walakkaan bitaa fi mirgaa hin deemsisu. Bitaa yookaan mirga keessaa tokko filachuudha. Jaarmeewonni Oromoo adda bilisummaa Oromoo booda dhalatan hunda jechuun ni danda'ama waan tokkoon wal fakkaatu. Hundi isaanii yaada adda bilisummaa Oromoo dhiyeesserraa hir'isanii dhihaatan. Warri of danda'anii addatti ijaaramanis ta'e kanneen adda bilisummaa Oromoo keessaa luqqifatanii boodana dhaabota adda addaatti ititan yaadaa fi qaamaan Itoophiyummaatti yeroo marmaaraan argamu. Itoophiyummaa jala guuluun Oromummaatti amanuu dadhabuurraa dhufa. Saba ofiitti amanuu dadhabuun kachachalummaadha. Mirga gantummaan qorrisiisee fi qaama gantummaan dallansiiseen daallomanii takkaa Oromoo fakkeessaa takkaa halagaa akkeessaa kachachalaa ooluun qabsoo sabaa yoo danqe malee taakkuu tokkollee achi butuu hin danda'u. Dur dhaabota Oromoo hokkora keessaaf kan saaxilu hanqina of bara sabummaatii jedhama. Dhimmicha kanatti qabatanii bira darbuun garuu dogoggora biraa uuma. Fakkeenyaaf gurguddoon Oromoo adda bilisummaa Oromoo ijaaruu keessaa qooda fudhatan kan boodana ammoo dhaabuma dadhabbii ifaajee isaanii diiguuf hamuummatan beektotaa fi warraaqtoota. Isaanuma kan adda bilisummaa Oromoo kurfeessee sagantaa hariiroo Oromoo fi Habashaa qayyabachiisuu qajeellootti ichimee fuulduratti baase.
Isaanuma kan dhalooti duubaan dhufu of duratti ilaalaa malkaa sodaa cabsee kaayyoo bilisummaa Oromoof wareegamuuf fuulduratti furga'e. Isaanuma kan sabni Oromoo abdatee waaqaa gaditti galfata qabsoosaa eebbisee itti kennate. Gurguddoo ganama waan hallee irratti mataa ta'ee sadarkaa of bara sabummaa Oromoo ol kaasuuf qooda kenne deebisanii hanqina of bara sabummaan komachuun dhugaarraa fagaata. Garuu aadaa ilaalcha Itoophiyaarraa of qulqulleessuu dadhabe. Sabboonaadha, warraaqaadha, of kennaadha. Garuu sammuu gabrummaa baata. Aadaa fi maalummaa koloneessaan itti fe'ee sammuu isaa keessaa dhiqamee bahuu dide. Maddi kachachalummaa kana. Addi bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti abba tokkoota sammuu gabroomaa baatan hammatee deemuun uumama. Kanatti komatamuun akka hin ta'u. Kan isa komachiisu akka dhaaba sagantaa siyaasaa mirga hiree sabummaa Oromoo argamsiisuu qabatee ka'eetti daddafee dhukkuba sammuu gabroomaarraa dandamachuutu irra ture. Faallaa kana addi bilisummaa Oromoo dhukkubatti bare ilaalcha diinaatti madaqee waliin jiraate. Burjaajessituu fi ayyaallallattuun daafii kana dhaabicha keessatti lubbuu dheerachuu dandeesse. Gaafa haala anjawaa argate achi bahee dhaaba haaraa dhandhoonaa yookaan mootummaa roorrisaatti kooluu gala. Dhaaba itti amanan dhandhoonanii sagantaa ofii uummatatti beeksifachuun rakkoo miti. Sagantaa fedhan oofuun mirga. Rakkoon kan dhalatu sagantaan bilisummaa fi gaggabni aangoo fi dantaa wal makee yoo dhiyaatedha. Fedhi bilisummaa fi gaggabi aangoo yeroo wallaaqu uummata gowwoomsuuf kan bilisummaa irra dibamee mul'ata. Calaqqisa isaa jalaan garuu bokokee dhiita'ee kan riphu gaggaba aangooti. Kun burjaajii hamaa uummata keessatti uuma. Aangoo qabachuun haboo era Itoophiyaatti buluu gaafata. Kaayyoo naamusaa nama tokko irba tokkoon masakama. Kun Oromoorra darbamee irba uummatoota biraas argachuu feesisa. Garuu utuu dubbiin Oromoo akkanumaan akka salphaatti dhumata ta'ee jalqabuma diddaa kolonummaaf qawwee kaasanii kolonummaa impaayerummaa hambisuuf amna hadhaawaa fi dheeraan maaf eegalama. Sabni Oromoo qabsoo bilisummaa geggeessa. Qabsichi akka barbaadametti fiixa ba'uuf tokkummaa kaayyoo sabummaa gaafata. Waa'een tokkummaa yeroo dubbatamu kan dursee sammuu namaa hundaatti dhufu tokkummaa dhaabota siyaasaa Oromoo gidduutti dhufuu qabudha. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalawaa Oromoo akka tokko ta'an Oromoon irra deddeebi'ee waamicha dhiyeessa. Jaarmeewwanni lamaanis waamicha uummataaf akka waan owwaataniitti fakkeessaaf waa hagoorratti mari'atanii tokkoomnee jedhanii harka wal fuudhu. Garuu tokkoomanii hin argaman. Wal waamu gargar deemu. Wal mari'atu garuu garaa wal hatu. Wal barbaadu garuu wal ciicatu. Addi bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalawaa Oromoo maaf tokkoomuu hanqatan. Bu'uura yaada dhaabonni lamaan irra dhaabbatantu gargar isaan fageessa. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba bilisummaati. Hariiroo Oromiyaa fi Itoophiyaa kolonummaatti kooyina. Hariiroo kolonummaa hundeerraa geeddaruuf ilaalchii fi bu'uurri kolonummaa impaayerummaa fi shaakalli abbaa irrummaa bu'uurarraa geeddaramuu qabaatti amana. Kunis akka sagantaa siyaasaa isaa keessatti maxxanfatee yayyabatetti mirga hiree sabummaa murteeffannaa saba Oromoo argamsiisuun fiixa bahaa jedha. Kun ejjennaa ifaa adda bilisummaa Oromooti. KFO'n dhaaba federaalummaati. Hariiroo Oromiyaa fi Itoophiyaa cunqursa biyyaatti kooyina. Hariiroo cunqursaa kana geeddaruuf haboo heera Itoophiyaa jalatti karaa filannoo aangoo dhugaa qooddachuudha jedha. Yaadi KFO yaada ABO faallessa. Egaan ABO fi KFO'n tokkoomuuf yaadoti wal faallessan kun lamaan walitti araaramuu gaafata. Yoo yaadni tokkoomee dhaabonni tokkoomu. Yoo kaayyoon wal fudhate dhaabonni wal fudhatanii waliin tarkaanfatu. Adda bilisummaa Oromoo fi KFO kan gargar baasu ilaalcha siyaasaa akkaataa kooyina seenaa hariiroo Oromiyaa fi Itoophiyaa akkasumas dhibdee siyaasaa Oromoof yaada furmaataa dhaabonni lamaan dhugeeffatan hanga ta'etti kan walitti isaan fidus yaada garaagarummaa kana araarsuu argamsiisuudha. Kanaa ala yoo hidhata tolfatanii wal tumsan malee walitti baqanii adda tokko yookaan dhaaba tokko hin ta'an. ABO fi KFO akka fakkeenyaatti fudhanne malee dhimmi tokkummaa dhaabota hundaa ilaallata. Dhaabonni tokkoomuuf yaadni, ilaalchi, kaayyoon, itti bahii qabsoo fi kanneen kana fakkaatan dursa tokkoomuu feesisa. Maqaan dhaaba Oromoo siyaasa sabichaarraa qooda fudhatuun iggitii tokkummaa hin ta'u. Kaayyoo wal fudhachiisuun ilaalcha geeddarsiisuu gaafata. Dhaabonni siyaasaa uumaa isaanii ta'ee ilaalcha ofii akka salphaatti hin geeddaran. Yoo xiqqaate ilaalcha ofii duubatti dhiisuun gootummaa feesisa. Kun taanaan adda yookaan dhaaba tokkotti baqanii tokkoomuun salphaadha. Dubbii ijoon qabsoo saba Oromoo fayyadu adda tokkotti yookaan dhaaba tokkotti walitti baquu dhaabota siyaasaa caalaa amanamummaan dantaa saba Oromoo ol kaasuuf ifaajuudha. Dhaabonni siyaasaa Oromoo wal danquurra wal dorgomuu tokko isa kaanirra caalee argamuuf tattaafachuutti yoo fuulleffatan irra qabsoo taakkuu tokko achi butuu danda'u. Jabina, gootummaa, arjummaa, qajeelummaa, collummaa, amanamummaa, arrab-qareessummaa, qaroomummaa, ogeessummaa, of kennummaa fi kanneen kana fakkaatan irratti anatu caalaa yoo wal dorgoman yaada haaraa, ilaalcha haaraa, tarsiimoo haaraa, tooftaa haaraa,
beekumsaa fi dandeettii haaraa fuulduratti baasuu danda'u. Waldorgommiin hinaaffaa qajeelummaa fida. Hinaaffaan adda bilisummaa Oromoo fi dhaabota maandhaa isaa gidduu jiru hinaaffaa obboloota dabaloo gidduu yoo ta'e ni miidhaga. Obbolaan wal hinaafaa wal morkata, garuu wal jibbanii wal balleessuuf walitti hin aggaammatan. Dhiigni obbolummaa hidda isaanii keessa dhangala'u haboo guddaa irratti qaba. Dhaabota siyaasaa Oromoo yaa'a kanatti fiduuf aadaa fi duudhaa Oromummaa keessatti abboomamuu gaafata. Wal balleessuun hawwii dabeessaati. Oromoonis aadaa kana farrummaatti fudhata. Boojuu ofiiyyuu nyaaphoomsee jiraachisa malee hin diinoomsu. Oromoon aadaa namoomsaa gabbataa ta'e qaba. Dhaabonni siyaasaa Oromoo dilbii aadaa saba isaaniirraa waan baay'ee baratu. Farrummaan aadaa Habashaati. Habashoonni tokkummaa sabummaa hin qaban. Leelloo namummaa caalsifatu. Namummaa dhahatanii diinummaatti wal moggaasu. Garuu hagamuu wal diinoonfatan Oromoo dura dhaabbachuu irratti walii galu. Utuma wal haadhanii yoo Oromoo kiphan battalumatti gamtoomu. Tooftaa kanaan Oromoo dadhabsiisan. Kun dhaabota siyaasaa Oromoof barnoota guddaa kenna. Masaanummaan halagaa duratti hin hojjetu. Dhaabni siyaasaa gurmuu namootaa itti gaafatamummaa walitti hidhamaniiti. Akeekni dhaabonni siyaasaa Oromoo ijaaramaniif qabsoo bilisummaa saba Oromoo gurmeessuu, qindeessuu fi qajeelchuu irratti yoo xiyyeeffate ba'aa sabichaa qooddachuu keessatti qooda kennu. Sabni Oromoo qabsoo bilisummaa geggeessaa jira. Saba Oromoof bu'aa guddaan kan argamu utuu Oromoon hundi dhaaba tokko jala hiriiree qabsoosaa finiinsfateeti. Dhaaba kallacha tokko jalatti gurmaa'uun yaada, humna namaa, beekumsaa fi dandeettii, qabeenya leecalloo fi waatattaa kanneen kana fakkaatan bakka tokkotti itichee tokkummaa qabsoo saba Oromoo bu'uura hin sochoone irra dhaaba. Qabsoon bilisummaa dheebuu dhaabota akaakuu adda addaa hirmaachisuu hin qabu. Yaadni bilisummaa biyya kam keessattuu dhaaba kallacha tokko jalatti gurmaawa. Fakkeenyaaf diddaan kolonummaa Afrikaa Kibbaa ANC, Indiyaa INC, Keeniyaa KANU, Tanzaaniyaa TANU, Zimbabwe ZANU, Algeeriyaa FLN, Eertiraa EPLF, Sudaan Kibbaa SPLM, Somaaliyaa SYL kanneen kana fakkaatan jalatti gurmaawe. Qabsoon sabaa dhaaba kallachaa tokko jalatti gurmaa'uun qindoomina yaadaa gabbisaa tarkaanfii ariifachiisa. Tigiroonni duudhaa Habashaa cabsanii akka sabaatti kan ijaaraman edda adda bilisummaa uummata Tigraay jalatti gurmaa'aniiti. Dhugaan kun Oromoo bira gahee hin hir'atu. Qabsoon Oromoo dhaabuma tokko jalatti sirnaan gurmaa'uu malee. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba kallacha qabsoo saba Oromootii jenneerra. Kanaaf qabsoon Oromoo isuma jalatti gurmaa'uutu irra ture. Oromoon qabsoo bilisummaa haga geggeessetti kan isa barbaachisu dhaaba bilisummaati. Addansummaan yaadaa fi paartii mirkanii bilisummaa booda waan dhufudha. Yeroo baay'ee dhaabni siyaasaa heddummachuun akka dimokiraasii dagaagsuutti leellifama. Dimokiraasummaan gaaffii kolonummaa hin deebisu. Bilisummaa qofatu deebisa. Bilisummaan ammoo addansama dhaaba siyaasaa hin barbaadu. Bilisummaa sabaa argamsiisuuf saba tokkoof dhaabuma tokkotu gaha. Oromoo keessatti jaarmoonni siyaasaa heddummachuun dogoggora guddaadha. Sararri qabsoo kallattii tokkotti akka hin luuccofneef danqaa guddaa uume. Qabsoo keessatti faallessa keessaa kan hammeesse heddumina dhaabota siyaasaati yoo jedhame dhugaarraa hin fagaatu. Dhaabota akaakuu adda addaa dhandhoonaa ooluun daldala siyaasaa rakasaa yoo ho'ise malee qabsoo bilisummaa Oromoof homaa hin gumaachu. Haa ta'uuti beekaas ta'uu osoo hin beekiin Oromoon sooressa abbaa dilbii dhaabota siyaasaa ta'eera. Irra jireessi isaanii kaayyoo, yaada, ilaalchaa fi galma walitti isaan dhiyeessuu hin qaban. Kanaaf tokkoomuu dadhaban. Yaa seenaa qabsoo saba Oromoo keessatti haalli kana dura ture wal takaaluutti heddummata. Wal takaaluun akka malee qabsoo hube. Haalli kun geeddaramuu qaba. Dhaabonni gabaa siyaasaa Oromoo keessa jiran akkuma olitti ibsame akeeka qabsoo galmaan ga'uuf yoo xiqqaate yoo tokkoomuullee dadhaban tasgabba'anii waliin hojjechuuf onnachuu isaan gaafata. Oromoon dhaabota noolaa yookiin civic organizationii muraasa qaba. Hangi isaanii fedha Oromoo hin madaalu. Oromoon nama barate misa ofiif hin oolfanne. Uummata kitila 50 baay'atu ta'ee dhaabota noolaa qubaan lakkaa'aman sochoosa. Itti qabatni siyaasa. Dhugaan garuu xiiqawanii ijaaramuu dadhabuudha. Utubaa ijaaramaa halagaan namaaf hin dhaabu. Abbaatu dhaabbata. Koloneessaan yookaan abbaan irree hacuucamtoota isaa ni diiga malee hin ijaaru. Hacuucamaatu didee of ijaara. Addunyaan kan abbaa dhugaa osoo hin taane kan abbaa humnaati. Kan ijaaramee gadoof dhaabe qofatu mirga falmatee keessaa mul'ata. Oromoon dagaagaadha garuu hin ijaaramne. Waan hin ijaaramneef mirga falmatee hin injifanne. Dhaabni noolaa hangafni Oromoo tokkoomsee yaada isaa waloomsuu yaalee waldaa Maccaa fi Tuulamaati. Waldaa Maccaa fi Tuulamaa dha'icha ulee bulchiinsa nafxanyaatu guddina isaa quucarse. Dhaabni gurguddoota Oromoo hammatee eessa gahaa abdatame daafii quuqama Oromummaa jireenyi isaa roorrifame.
Garuu dhaabichi didaa fi warraaqaa adda bilisummaa Oromoo jedhamu dhalchee boqonnaa haaraa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti saaqameef qooda kenne. Eddasi dhaaba noolaa maqaa qabu gadameessa Oromoo keessaa argachuun ciimmaa qeerramsaa ta'e. Oromoon maaliif jaarmeewota noolaa maseene? Beekumsatu hanqate, muuxannoo dhabe, moo onneetu waakkate? Yoo beekumsaa gaafaraa addunyaan maqaa dhahattu qaba. Yoo muuxannoo ujummoo birookiraasii sirna Itoophiyaa isatu cufee bana. Yoo onne Oromoon dabumatti maqaa hin dhahamu. Duuba Oromoon maaf ijaaramuu dadhabe? Oromoon barate of kennuutu isa hanqata. Ijaaramuun ammoo of kennuu gaafata. Ofirra dabarsanii sabaaf yaaduu, ofitti hir'isanii qaawwaa jireenya sabaa duuchuuf tattaafachuu, of kennanii ifaajuu barbaachisa. Warra of kenne timjiin gargar baasu hin jiru. Of kennuun dhimma sabaarraa qoollifachuu hambisa. Kan barate ijaaramarraa yoo qoollifate wal'aansoo sabaatti qaawwaa bal'aa uuma. Sabni tokko hanga baay'ina lakkoofsa isaa osoo hin taane hanga ijaarama isaa gaha. Fakkeenyaaf sabni Juush lakkoofsaan xiqqaa ijaaramaan guddaadha. Ijaaramee ofirra darbee golee addunyaa hundatti dhiibbaa uumuu danda'e. Faallaa isaa Araboonni lakkoofsaan guddaa qabeenyaan akkaan badhaadhoodha. Garuu hin ijaaramne. Kanaaf Juushota xiqqaa yookaan laaqii Juudaa garba Musliimaan marfamtee jiraattu ofirratti birrataa jiraatu. Mo'achuun ijaarama gaafata. Seenaan kan warra ijaaramee mo'ateeti. Qabsaa'uu qofaan gahaa miti. Qabsaawanii mo'achuuf ijaarama dursannoo kennuu barbaachisa. Oromoon Itoophiyaa keessaa akka fedhetti ijaaramuu dadhabuu siyaasatti yoo qabate innuu sababa gahaa ta'uu fi dhiisuun qorannoo dabalataa barbaachisa. Oromoon biyya hambaa jiraatu ijaaramuu dadhabuu isaaf sababa kam dhiyeeffata? Oromoon biyya hambaa jiraatu kitila tokkotti tilmaamama. Kitilli tokko lakkoofsa uummata biyya ta'uu danda'uuti. Isaan keessaa baay'een namoota barate ijaaruu fi ijaaramuu danda'udha. Fuggisoo kana biyya hambaa ijaaramanii qabsoof qooda guddaa kennuu malan keessatti illee Oromoon gaaddisa jalatti wal ga'uu ijaarrachuu dadhabe. Waggaa 30 keessatti dhaaba noolaa Oromoon biyya hambaa ijaare tokkicha Qoommaa Oosaa jedhamudha. Oosaan waldaa qorannoo Oromooti. Waldaan qorannoo Itoophiyaa dhimma Oromoo moggeessuun waldaa qorannoo Oromoo argamsiise. Oosaan dhaaba warraaqsa beekumsaa Oromooti. Hojii boonsaa saba Oromoo ija banachiisu hojjete. Tuullaa soba abashootaa fi abukaakkee isaanii diige. Awwaala isaa irratti dhugaa Oromoo gadhaabe. Hojii isaatiin firaa fi halagaatu waa'ee Oromoo beeke. Halagaan alaalaa waa'ee Oromoo akka baruu fi akka hubatu dhaaba dandeessisedha. Oromoo irra darbee dhimma saboota cunqurfamoo hundaa qorachuun dilbii beekumsaa ol kaa'e. Kun diilloo qoraattii habashoonni Oromoo fi hayyoota halagaa akkasumas orma kibbaa fi hayyoota halagaa gidduu buusanii akka wal hin barre akka wal hin hubanneef danqaa turan akkasumas hubannoo dogoggoraa halagaan qabaataa ture hunda diigee barbadeesse. Amma tuullaan dhugaa Oromoo fi saboota biroo Oosaa biraa argama. Oosaan fakkeenya bu'aa ijaaramuuti. Garuu Oosaan obboleessa maandhaa dhabe. Mukukkula tokkittii Oromoon qabu fakkaata. Silaa akka baay'ina isaatti Oromoon dhaabota akka Oosaa hedduu of keessaa baafachuu qaba ture. Dhimma Oromoo hunda irratti furga'anii hojjechuuf yoo xiqqaate ijaaramni ogummaa, aartii, dinagdee, hawaasummaa, aadaa, afaan, mirga namoomaa, dimokiraasii, kalaqaa fi teekinooloojii, wal gargaarsaa fi kanneen kana fakkaatan hedduminaa fi qulqullinaan ijaaruu barbaachisa. Akaakuu adda addaatti ijaaramuun dhageettii Oromoo dabala. Oromoon akka sabaatti jabaatee ba'uuf yoo xiqqaate utubaa aangoo afran siyaasa, dinagdee, waraanaa fi dooyaa akkasumas qubqabsiisaan of ijaaruu ijaarratee gad of dhaabuu qaba. Ijaaramaan ko'ooma hin qabu. Firaa fi hiriyyaan gaafa ijaaramanii humnooman heddummaata. Juushonni, Sudaanonni, Kuubonni, Veetnaamonni, Eertiroonni, Timooronni, Kurdoonni, Tibeetonni, Kaataloonni, Kuubeekonni duuchumatti saboonni addunyaa kanarraa qabsoo ofiin bilisoomanii fi bilisoomuuf deeman waan ijaaramaniif dhageettii argatan. Fakkeenyaaf bu'aa qubqabsiisaan qabu haa fudhannu. Qubqabsiisaan akka warraaqtichi Maalkoom X ibsutti qulqulluu yakkee yakkamaa qulqulleessa. Qubqabsiisni siyaasa keessatti hidhannoo ololaati. Sammuu namootaa dhuunfatee yaada namaa gara tokkotti luuccessuuf humna guddaa qaba. Namni uumamaan waan dhaga'e dhugeeffata. Yoo dhugeeffachuu didallee yaada burjaajessaa sammuutti fe'amu hundumaa balfee hin gatu. Sobnii fi ololli irra deddeebi'amee yoo dubbatame dhugaa fakkaata. Kanaaf abbootiin irree qubqabsiisa dhuunfatanii yaa odeessaa to'atu. Odeessa akka namni dhaga'uuf barbaadan calalanii gurra uummataatti fe'u. Odeessi dhugaa ni ukkaanfama. Yakki abboota irree bira darbama. Haqni sabaa ni fafeessama. Iyyanni gaaga'amtootaa hambeenyatti hiikama. Abbootiin irree sabaa fi biyya ofii gananii jaalbiyyootaa fi sabboontota fakkeessama. Hoggana kennaa waaqaa, utubaa biyyaa, mallattoo tokkummaa, obboleessa guddichaa fi kanneen kana fakkaatan akka ta'etti halluu raatessaan kuulee dhiyeessa. Yoo abbaan irree kun hin jiraanne akka dhuma jireenyaatti lakkaa'ama.
Haala kanaan qubqabsiis yakkamaa qulqulleessee qulqulluu yakka. Olaantummaa odeessaa dhuunfatuunis saba bal'aa dukkana keessatti raatessee joonjessa. Danqaa akkanaarra aanuuf hacuucamoonni qubqabsiis mataa ofii gad dhaabbachuu feesisa. Kanaachi dhugaa ofii alagaa fi fira hubachiisuun tabba dhiibuu ta'a. Qabsoon qubqabsiis jabaa of harkaa qabu sagalee dhaga'amuu qaba. Dubbatee dhageessifachuu, falmee raggaasifachuu danda'a. Hidhannoo ololaa abbaan irree ittiin nama raatessee joonjessu, busheessee cabsee daba yakkaa fi cubbuusaa saaxila. Maalummaan abbaa irree sun hoggas uummata hacuucee bulchu biratti beekama. Oromoon ogeessota qaawwaa kana duuchuu danda'an hedduu qaba. Garuu ogeessonni kun gurmaawanii silga ogummaa isaanii saba Oromoo obaasuu dadhaban. Mee habashoota ilaalaa. Gaazexaa, raadiyoo, televezyiinii, barruulee adda addaa fi tuuta dijitaalaa dabalatee qubqabsiis dhibboota yookaan kumoota hundeessanii fedha isaanii uummata irratti fe'aa oolu. Ni barreessu, ni lallabu. Yaanni isaanii fudhatamus dhiisus isaan gabaa odeessaa keessaa hin dhabaman. Mootummaan impaayerummaa Habashaa lafarratti fudhatama dhabe yaanni isaa diida qubqabsiisota isaanii irratti hafe. Waamicha sadachoo impaayerummaa gadhaabuu, qabsoo Oromoo cilee dibuu, eenyummaa habashummaa deebisanii uwwisuuf kanneen kana fakkaatan ujummoo qubqabsiisota isaanii keessaan dhaga'ama. Waan ijaaramaniif Oromoo irratti dhiibbaa bulchuu danda'an. Oromoon qubqabsiisota jajjaboo hundeeffachuuf yeroo hedduu daagummaa agarsiisa. Raadiyoo Sagalee Bilisummaa Oromoo Saabaa'oo booda qubqabsiisa gameessa ijaaruuf waggaa 30 obsame. Gaazexaa Bariisaa fi Kallacha Oromiyaa kan cuunfaa sammuu abaa'oo turan yaadaa fi bocni isaa hatamee hidhannoo ololaa abboota irreetti geeddarame. Gama televezyiiniitiin OMN fi ONN maqaa dhahamuu danda'u. Garuu kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoof hanga isaan gumaachan sakatta'amuu gaafata. Xiyyeeffannoon isaanii abba tokkoota kootomsuu moo qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachuudha. OMN qubqabsiisa collee 2014 asitti sochii siyaasaa Oromoo akka waliigalaatti addatti immoo diddaa qeerroo bilisummaa Oromoo gabaasuu, olaantummaa odeessaa abbaa irree haguugee sagalee saba Oromoo dhageessisuu, ajandaa uumuu, sanarra darbees saboota hacuucamoon carraa dhaggeeffatamuu akka argataniif qooda guddaa kenne. Dhaloonni isaa gichilloota hedduu hirmaachise. Dhoksaa mootummaa abbaa irree uummataaf waan gingilcheef Oromoo biraa leelloo guddaa argate. Garuu OMN ajandaa saba bal'aarra ajandaa nama tokko tarkaanfachiisuun komatama. Oromoo akka sabaatti humnoomsuu fi irroomsuurraa nama tokko kootomsuurratti waan ko'ommate fakkaata. Gaaffii Oromoos akka dhugaa qabatamaatti osoo hin taane akka fedha dhokataa kootama kanaatti koyinee dhiyeessa. Kun karaa kallachaas ta'e kallacha hin taaneen gaaffii Oromoo bu'uuraa dabsuutti geessuu danda'a. Yoo akkasii qubqabsiisa abdii guddaan irratti gatame kun hidhannoo cunqursaatti akka hin geeddaramne ni sodaatama. Dogoggorarraa baratee fedha saba bal'aa tarkaanfachiisuutti yoo fuulleffate garuu qabsoo Oromoof qooda olaanaa kenna. Qubqabsiisota maannaa OMN hedduutti ammoo atakaarootu baay'ata. Kanaaf dinagdee fi ogummaan jabaatanii bahuu dadhaban. ONN naamusa jaarmaa keessatti of abboomee qubqabsiisa qabsoo sabaa ta'uu shaakalee ture. Garuu dinagdee jabaa fi ogeessa gaafaraa sochoosee hojii Oromoo madaaluu hin ejjenne. Namoota hedduu biratti OMN fi ONN akka masaanuu walii ta'aniitti hubatamu. Hafuurri qoccolloos isaan gidduudhaa mul'ata. Maaliif wal qoccolu? Akka ciicatamutti yaadota isaan lamaan duubaan sochoofamutu wal isaan qoccolchiisa. OMN yaada abba tokkee tarkaanfachiisa. ONN jaarmaa adda bilisummaa Oromootti hidhata, achiin yaada bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisa. Tuutni OMN duubaan gurmaa'ee bilisummaa saba Oromoo caalaa aangoo federaalummaa Itoophiyaa waan gaadu fakkaata. Irra jireessi tuuta kana kanaaf wal harcaasaa oola. Akeeka irratti osoo hin taane dantaa gaaduu irratti wal funaanu. Ajandaa dhokataa siyaasaa tarkaanfachiisuun uumaa qubqabsiisotaa hundaati. Gurguddoon qubqabsiisotaa fakkeenyaaf BBC, CNN, CBC, Aljazeera, CGTN fi kanneen kana fakkaatan akeeka siyaasaa tarkaanfachiisan addatti ni qabaatu. Qubqabsiisonni Oromoos haa xiqqaatu haa guddatu amala uumaa kanaa ala hin ta'an. Garuu ajandaa tokkichi isaan tarkaanfachiisuu qaban dhimma qabsoo bilisummaa saba Oromoo ta'uutu irra jiraata. Ajandaa kanarratti yoo walii galame hafuurri qoccolloo, hinaaffaa, masaanummaa isaan gidduutti timjii buufachuu hin qabu. Karaan Oromoo fayyadu isa kana. Kanaachi rifeensa eenyuu filuuf hundeeffamu. Oromoo keessaa dhaabonni noolaa waldaa Maccaaf Tuulamaa fi Oosaa booda dhalatan irra jireessi isaanii mul'ata fagoo hangafoota isaanii madaalutu itti hir'ata. Gaaddisni sabummaa hafee afoosha gandaa, gosaa fi amantaatu hedduummata. Gandummaa, gosummaa fi amantiin nagaduun amala farra Oromummaati. Dhukkubni hamaan tokkummaa sabummaa Oromoo diiguu ilaalchota summaa'oo akkanaati.
Farri Oromummaa farra warraaqsaa fi farra sabboonummaa sabummaati. Tokkummaa sabummaa Somaalee dhukkuba gosummaatu diige. Gosummaan sabboonummaa Somaalummaa caccabsee ganda xiqqootti galche. Somaalonni sabummaa tokko, afaan tokko, amantaa tokko, mootummaa tokko waliin qabu. Garuu gosummaan Somaalota keessa hidda dheereffatee saba guddaa xiqqeesse. Gosummaa fi gandummaan farra sabummaati. Ifaajeen halagaa inni guddaan saba Oromoo guddaa gandaa fi gosatti xiqqeessuu ture. Har'allee kanuma abjootu. Oromoo keessaa namni yookaan gartuun yaada boodessaa kana tarkaanfachiisu eenyuyyuu caalaa diina Oromoo gargaaraa akka jiru beekuu qaba. Gandummaa, gosummaa fi amantii dawoo godhachuun amala nama dadhabaati. Namni kamuu maatii fi gosa irraa dhalate, qe'ee itti dhalate, naannoo itti guddate ni jaallata. Leelloo addaa ni qabaataaf. Leelloonsaa waan baay'ee irraa madduu danda'a. Jaalala maatii isaaf qabu, kabajaa barsiifata gosa isaaf qabu, yaadannoo addaa isaan kana faana duubatti dhiise kanneen kana fakkaatan kun qooda nama tokkoo yookaan gartuu tokkooti. Oromummaan ammoo qooda Oromoo hundaati. Qooda gurguddaarra tarkaanfatanii qooda xixiqqaaf gaggabuun of xiqqeessuu fi saba ofii xiqqeessuu ta'a. Afooshonni biyya hambaatii bara kana quqummaadan foolii Oromummaa hin qaban. Foolii gosummaa, foolii gandummaa, foolii amantii fi kanneen kana fakkaatanitti heddummaata. Fakkeenyaaf saba Oromoo maqaa dhaatee bahee afoosha gandaa ijaara. Afoosha maccaa, odaa bultum, sikkoo mandoo, odaa nabee kanneen kana fakkaatan moggaafatee ijaarama. Miseensummaaf mirga kan qabu warra laga yookaan gosa maqaa dhahamerraa dhufan qofa. Oromummaan wal barbaaduu fi gaaddisa isaa jalatti ijaaramuun fafeessamee lagatama. Oromoo jedhee bahee gosa yookaan laga waamee kakata. Karaan kun karaa diigumsaati. Xiqqeenyi kana caalu maali? Dhukkubni saba Somaalee diigee saba Oromoo ijaaraa abdachuun gowwummaa ta'a. Akka sabaatti ijaaramuuf timjii gosummaa, gandummaa, amantii fi akaakuu boodessaa hundarra tarkaanfachuu barbaachisa. Oromoon qabsoo sabboonummaa sabummaa geggeessaa jira. Sabboonummaan mallattoo saba tokkoo meeti. Hawwiin saba tokko biyya ijaarrachuu yoo ta'e, sabboonummaan ammoo baabura saba fe'ee bakka sanaan gahudha. Biyya ijaarrachuuf tokkummaa sabboonummaa sabummaa barbaachisa. Sabboonaan saba malee ganda himatuu fi gosa moggaafatu hin qabu. Dirqamni sabboonaa tokko biyya sabaa ijaaruudha. Sabboontonni saba isaanii akeeka kanaaf ijaaruu barbaachisa. Ida'amni hawaasa siyaasaa fi hawaasa noolaa olaantummaa humnaa argamsiisa. Sabni tokko kolonummaa diigee hacuucaa fi cunqursaa akaakuu hallee hambisuuf jaarmaa siyaasaa fi noolaatti jabaatee ijaaramuu barbaachisa. Irreen uummataa irree qawweerra jabaadha. Hanga ammaatti mootummaan uummata lolee injifate hin argamne. Irreen uummataa dhokataan yoo ijaaramee sochoofame qofa mul'ata. Abbaan irree uummata dhiitee bulchuu hanga gaafa isaan ijaaramanii barcuma jalaa kaasuu gahanitti akkuma uumama waa'ee hin baafneetti tuffata. Mohaammed Gaadaafi, Hussein Mubaarak, Ali Abdallaa Saalaa, Umar Hassan Albashirii fi kootamoota abboota irree galaanni sochii dargaggoota Arabaa aangoorraa maakse hundi uummata isaanii akka gowwaa, dabeessa, hubayii, abukaakkee, bittinnooftuu fi kanneen kana fakkaatanitti ilaalaa turan. Gaafa uummanni ijaaramanii irree isaanii ol kaasan garuu torban tokkoofillee ijaajjanii ulfina aangoo ofiif falmachuu dadhaban. Uummanni irree jabaa qaba. Garuu itti fayyadamuuf ijaaramuu feesisa. Ijaaramni hawaasa noolaa kanaaf baay'ee murteessaa ta'a. Oromoon saba tokko. Tokkummaan sabummaa isaati afaan, aadaa, seenaa, eenyummaa, ilaalcha, yaadannoo waloo hamtuu fi toltuu, hooda achii as dhufteessaa, seenaa injifannoo fi eelaa injifatamuu, biyya abbummaa waloon himatu, abdii hiree egeree isaatii hunda keessatti of mul'isa. Kunneen mallattoo tokkummaa sabummaa isaati. Isaan kana waloon mammaaksaan himata, durduriin dabarfata, jalatti dhugeeffata, weedduun mararfata. Oromoon fiixee adda addaa jiru hafuura kanaan leelloo waliif qabaata. Eelaa fiixee tokko fiixee biraan duukaa yeelala. Caba fiixee tokko fiixeen biraa okkola. Miidhama fiixee tokko fiixeen biraa kulkulfata. Oromoon saba ayyamquwaa tokkooti. Duubbee fi fuuldureensaa walitti hidhata. Sabummaansaa dhugaa kanarraa ijaarame. Hundeen tokkummaa sabummaa Oromoo bara dheeraa dura gad dhaabbate. Fakkeenyaaf gosti Oromoo hundi wal makee kutaa Oromiyaa hunda keessa jiraata. Oromoo keessaa gosti addatti timjii buufate gosa biraatti osoo hin makamin luugoo tokkotti hidhamee jiraatu hin argamu. Jaarsoo, Bonayyaa, Amiinyaa, Meettaa, Iluu, Waayyuu, Maallima, Noolee fi kanneen kana fakkaatan akka fakkeenyaatti yoo fudhanne golee Oromiyaa hundatti argamu. Gosootni kumaatamnis akkasuma. Haalli kun akkamiin uumamuu danda'e? Haala qubsuma gosoota saboota gaanfa Afrikaa irraa akka addaatti gosoonni saba Oromoo akkamiin bifa xaliilaa ta'een wal makuu danda'an? Gaaffii akkanaaf sababoota hedduutu tilmaamama. Tilmaama hedduu keessaa kan baay'ee dhugaatti dhiyaatu duula buttaan wal qabatee dhugaa ba'umsa argaa dhageetti Oromooti. Jaarraa 16ffaa fi isa dura Oromoon daangaa kabachiifachuuf duula dhaabbataa geggeessaa ture.
Waraanni duula keessaa qooda fudhatu gosa Oromoo hunda keessaa walitti babaha. Waraanni diina buqqisu lafa walaboomserra qubata. Makkalli waraanaaf galaa fi dhiyeessii qopheessitus akkasuma. Maatii fi aanteen abba tokkoota waraanaa ennaa duubaan dhufan lafa walaboomee yaaddoo nageenyaa hin qabnerra fakkeenyaaf jila bahuuf, qaalluu qubachiisuuf, nageenya daa'immanii fi hawwaniif gitii kennuuf akkuma wal duraa duuba dhufanitti qubatu malee tarree aantummaa gosaa hin eeggatan. Maatii tokko keessa hangafni dura qubata, quxisuun ittaana. Tarsiimoon kun gosoonni Oromoo hundi wal makanii bakka hundatti akka argaman taasise. Onoonnii fi gandoonni Oromiyaa keessaa maqaa gosaan waamaman gosa hangafaa yookaan haadhoo jalqaba qubate ittiin yaadachuuf yookaan yaadannoo addaaf yoo ta'e malee gosni addatti xaliilee ona yookaan ganda tokko keessa qubatee jiraatee miti. Ona waayyuu jedhamu keessa gosoonni dhibbaan lakkaa'aman jiraachuu malu. Caasaan guddina saba Oromoo maatiirraa eegala. Achi warra, achi balbala, mana, gosa, qomoo, achirraas saba ta'a. Sabni maccaatti guddata. Maccaa jechuun kuufama sabootaa yookiin maltiituud jechuudha. Oromoon saboota addunyaa kanaan macca lafaa jedha. Tuuta namoota lafarraaf maqaa tokko kan kenne Oromoo qofa ta'innaa qoratamuu qaba. Yoo dhugaa ta'ee ragga'e kun beekumsa addaa ta'a. Haalli sochii fi facaatii Oromoo gosti tokko naannoo tokkotti akka hin kuufamneef haala aanjawaa uume. Gosti tokko naannoo tokkotti yoo heddummaate dhawaataan gosoota hidda tokko kaanirraa eenyummaa addaa guddifataa deema. Addatti of ilaaluun fedha addaa biqilcha. Fakkeenyaaf sabni Somaalee kanaaf ititee tokkoomuu dadhabee wal diiga. Haalli facaatii gosoota Oromoo rakkoo kanaa hambisee yaaddoo diigumsaa obbaafachiise. Oromoo keessaa hiddi walirraa late bakka mara jira. Harcooyin gosaa bakka hundaa mul'ata. Kanaaf Oromoon gosatti fo'amee hin diigamu. Tokkummaan sabummaa Oromoo bu'uura jabaarra dhaabbate. Oromoo keessatti Booranaa fi Baarentuun kallattii qubsuma sabichaa malee hidda gosummaa hin iddoosu. Maccaa Tuulamaa, Sabboo Goonaa, Sikkoo Mandoo, Kootamaa Daarimuu, Ituu Humbannaa, Raayyaa Asaboo, Baasoo Dullachaa, Arfee Sadachaa fi kanneen kana fakkaatan lamii yookiin duwaalitii caasaa ijaarsa saba Oromoo keessatti moggaafaman malee moggaasa gosaa miti. Gosoonni garuu lamii jalatti kurfeeffamu. Lamiin irraa jala qaba. Lamiin haadhoon Oromoo Booranaaf Baarentuudha. Oromoon sulula Qeenxaamaarraa gara bahaatti bobba'ee qubate Baarentuu jedhame. Baarentuu jechuun barii aantuu jechuudha. Oromoon sulula Qeenxaamaarraa gara lixaatti bobba'ee qubate Boorana jedhame. Boorana jechuun boroo aanaa jechuudha. Lamiin kaan lamii haadhoo kana booda dhufan. Fakkeenyaaf Arsii yookaan Sikkoo Mandoo, Macca yookaan Arfee Sadachaa, Karrajuu yookaan Baasoo Dullachaa, Gujii yookaan Kontooma Daarimuu, Raayyaa yookaan Arfee Sadachaa, Booranaa, Sabboo Goonaa kanneen kana fakkaatan booda keessa dhufan. Lamiin Oromoo irra guddaa kallattii sochii agarsiisa. Diinni waa'ee saba Oromoo hin beekne Arsii, Wallagga, Shawaa, Gujii, Boorana, Harargee, Jimma jettee lafaan qooddee saba tokko gidduutti diilloo qoraattii buusuu yaalaa turte. Hin taaneef Oromummaatu irra aane. Habashoonni shaakala caasaa sabummaa hin qaban. Hidda gosaarra lafa maqaa dhahatu. Yoo qaccee himachuu akaakayyuurra darbanii lakkaawwachuu ni hoodeffatu. Garuummoo saba Oromoo dagaagaa gosatti xiqqeessuu barbaadu. Goomii ta'uu mala. Goomiin mallattoo hiyyummaati. Ofii deegdee Oromoo sooressicha goomatti. Egaan tokkummaan sabummaa Oromoo dhugaa kanarraa ka'a. Tokkummaan sabummaa isaati ijaarama akkuma salphaatti bubbeen diigu miti. Kanaaf duula ijibbaataa itti bobba'ame dandamate. Fuuldurattis tokkummaa sabummaa jabaa haalli gaafatu gabbifatee kaayyoo qabsoo bilisummaa fiixa baafachuu qaba. Oromoon saba atakaaroo xixiqqaa ofittoonni uumaniin goolamee of diigu miti. Utuu Oromoon kan diigamu eenyummaan isaa mancaafamee dhabamu ta'e sun gidiraa sabichi shaakala abbaa irrootaa jalatti bara dhufaa darbaa argaa jiraatetu diiga ture. Amma Oromoon caccabee akka hin diigamne hubatameera. Kaayyoo Oromoon tarkaanfachiisaa jiru shaakala abbaa irree jalatti Oromummaa jiraachisuurra darbeera. Kan itti jiramu qabsoo bilisummaati. Qabsoo kolonummaa hambisuuti. Qabsoo roorrifama obbaafachuuti. Kolonummaan golee addunyaa maraa buqqaafamee harcooyin isaa Oromoo irratti hafe. Kun saba Oromoof booreedha. Booree abbaatu baafata. Kun ammallee of bara sabummaa fi dammaqinsa guddaa gaafata. Oromoon saba guddaadha. Yoo tokkummaa sabummaa isaa daran guddifatee ijaarame humna amanamaa fi abdatamaa hariiroo siyaasaa gaanfa kanaa geeddaru ta'uu danda'a. Oromoon tokko, kaayyoon isaas tokko. Sana fiixa baasuuf maalummaan isaa hawaasa siyaasaatti geeddaramuu gaafata. Oromoon akka sabaatti tokkummaa sabummaa ijaarrate gama hundaan hawaasa siyaasaa jabaa ta'uuf qooda kennuu qaba. Kabajamtoota hordoftoota keenya, boqonnaa 7ffaa kana haa xumurru. Tokkummaan sabummaa dhagaa golee qabsoo bilisummaa saba tokkooti.
Sabni yaada, qalbii fi qaamaan tokkoomee hin ijaaramne lolee mo'achuu naafuu eenyummaa sabummaa isaatii tikfatee jiraachisuun qormaata guddaa itti ta'a. Mo'achuun mirga sabummaa ofii sarbamarraa tikfachuun darbees tarree walqixoo keessaa bakka maluuf qabaachuun tokkummaa sabummaan ijaaramuu gaafata. Oromoon saba seenaa tokkummaa addaa qabudha. Tokkoomee ijaaramee seenaa ittiin boonu dalaguu danda'eera. Haala inni itti gaanfa Afrikaa keessa marmaaree dagaa bal'aa tarsiimoo lafquwaa lafa oomishaa taadhii qabatee eenyummaa addaan jiraatee jabina tokkummaa sabummaa isaatii mirkaneessa. Gaafa bu'uurri tokkummaa sabummaa isaatii laaffatu ammoo yeroo isa hin ginneen uggamee jireenyi isaa roorrifame ni kolonaawe. Seera halagaa kan halagaa sanarratti aboo hin qabne jalatti dhiitamee bule. Ujuu fi gaggaariinsaa ni manca'e ni barbadaawe. Eenyummaan sabummaa isaatii gaaffii jala gale. Gaaffiin Oromoo biyya boortaan sarbame deeffachuu fi eenyummaa balaan itti aggaamame bayyaannachiisuu dabalata. Biyya qabna jechuun yoo bilisummaa irratti qabaatani. Mirga qabnaa jechuun yoo aangoo heera ofii tumatanii hiree sabummaa ofii murteeffachuu danda'ani. Qabsoon bilisummaa Oromoo bu'uura kanarra dhaabbata. Bilisummaan ijaarama feesisa. Dhaabonni siyaasaa noolaa, hayyoonni akkasumas sabni Oromoo bu'uura tokkummaa sabummaa irratti mirkanii ijaaramaaf qooda kennan qabu. Hanga qabu kan hiixate doqna hin jedhamuu jedhama. Milkiin saba Oromoo ijaarama tokkummaa sabummaa keessaa argama.